Raadiyoo Simbirtuu. Kamisa gaafa bitootessa 23 bara 2017 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kun raadiyoo Simbirtuu torbeetti gaafa tokko kan isinii dhiyaatudha. Har'a sagantaa kan qabnu qophii tokkodha. Innis qophii imalaati. Har'aaf oduu hin qabnu sababiin isaa immoo istuudiyoo oduu waraabnu keessatti rakkinni teeknikaa waan nu qunnameef oduu har'aa dhiyeessuu hin dandeenye dursinee dhiifama siin gaafanna. Sagantaan imalaa dursee waan qophaa'ee fedhanniyyuu kan har'aa gurra keessan gahuudhaaf jiru jechuudha. Keessummaa qabna atileetii Oromoo tokko qophii imalaa keessatti hanga xumuraatti waliin turan affeerraa keenyadha. Dursa sirba kana sin affeerra. Imuka,
Dhaggeeffattoota keenya amma keessummaa qabna. Imala irratti keessummaan keenyi Atileet Mulugeetaa Tolchaati. Mulugeetaa guddaa galatoomi baga keessummaa raadiyoo simbirtuu taate kaarraa. Anaa dhufu. Waa'ee ogummaa kee kanaa nutti hime Mulugeetaan yoom fiigichaa kana jalqabee garee kamiif fiigaa ture eessatti fi hagam mo'ateera kan jedhu mee dhaggeeffattoota keenyaaf bal'isii ibsime. Kanan fiigaa fi ba'ees Oromiyaa poolisiiti. Kanan itti qaxarames bara 97 keessa kanan filatame. Ogummaa leenjii poolisummaa nuu kennane kilabii isaanii fiigaa ture jechaadha. Oromiyaa poolisii. Waggaa meeqa fiigde jechuudha isaaniif? Isaaniif amma waggaa ammummaa sirree keessuma jira yaa'u 16. Poolisii turte moo akkasumatti ogummaa kanaatiin si qacaranii? Ogummaa kanaan nu qacaranii yaa'u ganda irratti deemanii sirreeffamanii akka baadiyyaa irratti ramadamanii hojjetan poolisii kilaba keessa ta'a. Waggaa qabxii qabannan gadi hir'isanii gara ramadii isaaniitti deeman jechaadha. Eessatti fiigdee mooteettaa fi poolisii Oromiyaaf si'a meeqa moote? Poolisii Oromiyaatiif biyyuma irratti nan madee shaampoona irrattis biqilaa matoon irrattis isarratti mo'adheen jira. Dhuunfaadhaaf immoo Dubaayitti deemee Dubaayittis mo'adheen jira. Beerutitti irrattis dhuunfaa kiyyaan deemee Ispeen irrattis deemeeti mo'adhee. Akkasumas Saudi Arabiyaa irratti deemee hirmaadhee mo'adheen jira. Waancaa siqiyaa baay'ee argatte fakkaata. Meeqa walii galatti? Walii galatti kan biyya wajjin gara baatan qaba. Gara 7. Maraatooniin dheeraadha. Obsaa fi humnallee barbaada jedhani. Isuma seente moo akka warra kaanii gara gadiirraa kaate 3,000, 5,000, 10,000 irraa eegalteeti? Nan eegale 10,000 irraa nan eegale 10,000 irratti hirmaatti Saatafinkoo isa maaraatoonaaf kan ta'u kan leenjisaa natti hime 10,000 irra ture 5,000 tureen jira garuu isarratti qabxii badaan arganne kanan milkaa'uu danda'e. Maaliif tinfaashii kootiif kan maaraatoonaaf ta'u waan ta'eef 10,000 irratti qabxiin arganne. Maaraatoonatti yeroo booda geeddaraan kanaan qabxii argachuu danda'a jechaadha. Biyya keessatti dhaqati shaampiyoona Oromiyaa fidha bakka buute kilabii keessan garuu biyya alaatti akka dhuunfaadhaan babbaatee mooteedha. Maaliif biyya alaatti mootummaan sin ergine? Carraan ullaatanii warma beekamuudhaaf ganzaba kan yookaan qarshiidhaan kan tattaaffii godhanii warma ganzaba qabu deemaa kan akka keenyaa kun dhuunfaa kophaa isaatiin kaffalatee danda'us kaffalee dhabus dhabeetuma afaan gara federeeshinii rakkoon kan jiru. Gaa impitishiin peepariin nu dhufe nu kennanii baasii yookaan fidaan nu jiranii baasiin immoo gara wanni itti nu erga gara federeeshiniitti federeeshiniin immoo nu kennu waraqata nu beellamni keenya waliidiriin keenya nu darbutti nu deddeebisaa jiran jechuudha. Federeeshiniin atileetiksii biyyoolessa Itoophiyaa ilmaan Oromoo irratti addatti godha moo warruma saboota biraallee akkas dhiibbaa irratti godha? Ijoollee Oromoo irratti kan raawwatamaa argamu hundi isaa. Warreen isaa hin deeman isaan haala deemanii ni jiraat. Barri isaan waan akka isaan deemanii kilabiin isaanitti barreessuu fi fiiguutu ba'an gadi deemu biyya kana deemee mo'atee dhufa haala saniin kan deemamaa jiru. Nuti immoo qabdu injifannu gara federeeshinii deeman duuba keenya homtu hin jiru. Namni nu gargaaru hin jiru nu deddeebisanii sadeemnare kanaaf nu hambisan jechuudha. Ganzaba guddaatti gaafata. Eenyu sin gaafatamma federeeshinii atileetiksii Itoophiyaati? Federeeshinii keessa kan hojjetu kan akka duubee jiru ufaan jira duubee yookaan dhufe isaatti nu gaafata. Maa inni matta'aadha moo maa inni maallaqni nama gaafatu jechuudha? Akka harka isaan fudhachuuf nama beekuu qabda. Nama achi keessatti gaabbii guddaa qabu. Uffachuun baanne siin kennanii isaanuu immoo harkaan dhiigu miilamichaa deemanii harkaan deemuudhaan harkaan dhiiguudhaan kanu. Kana fudhatu immoo baay'ee hojjetamaa jira karaa saniin. Namni homaa achi keessa beekumsa namaatti illee hin qabne ta'e bakka hubameetuma jechuudha. Garagarii nama laalan. Amma maqaan ati nama dhoofte kun achi keessa aangoon kun Oromoodha miti innis ijoolluma Oromoo akkas godha jechuudha. Nama Oromooti nama Gujiiti warra isaa yookaan warra fira isaa ta'e iddoo guddaa kan ga'e iddoo guddaadhaan kan ga'e namichi kun. Duubee jiru amma siin jedhu kun baay'ee ijoollee Oromoo irratti waa baay'ee kan hojjetu. Isumatu mataansa akkas godhamu tasaatiin duuba ta'anii akkas goosisu laata akka taajabdetti. Ana akkan tajabeetti sabicha darreetuun kunis hin jiran warri waliin hojjetanii isaan yeroosumaa isaanii waliigaleetti nama dhufutti jedhanii ogaa warri kun jiraatan hin jiru namni farramu hin jiru namni maasa barkutu hin jiru jedhanii akkanatu deebisaniitu amma guyyaan beellama qaxaroo keenyaas ga'utti akkasitti nu harkaa balleessan. Komishinii atileetiksii Itoophiyaa keessa rakkinni jira jedhama dhuguma akka ammatti kaafte kana loogiidhaan sanyummaadhaan hojjetu jedhama.
Olompikii Riyoo irratti illee waan akkasii kun ifatti mul'ateera jedhanii warri gadi bahanii himatan ture. Mee waa'ee isaa maaltu ta'e waa'ee Riyoo kana? Waa'ee Riyoottis amma maanni akkuma beekuudhaan kan hojjetamaa jiru. Ijoolleen qabxii gaarii qabdu hin jirti. Ijoolleen qabxii gaarii waxxaatonni reefu dhufan koo hin jiranii. Isaan dhiisaniituma isaan kun muuxannoo qabu. Kun harka wanni jedhanitti isaan namoota beekuudhaan kan bara kaan injifateetti waan bara kaan gaggeessan kun hafeetu jechaadha. Kan biyya biraatitti fiigeetu injifatee kan dhufees hin jiran ijoolleen. Isaan kara tireeningiitiinis kara hundaanuu kan caalanidha. Kanaafan kun ijoollee baay'ee jira amma kana hidheetti asitti himuu danda'u. Warrumti shaakaa keessatti kan ofii isaaniitti hojjetanii kondishinii gaariirra ga'aniitu kan biyya tokko hin deemin waa'uma kana biyyatti hafanii jiran amma ijoollee baay'ee kara beekuutiin kan hojjetaa jiran. Kondishinii gaariirra jiru warri qabxii galmeessisuu danda'an kun warri fira hin qabne hin hafan jechaadha isaan. Maallaqamaa fi nama beekoo nama fira si barbaachisaa namummaa beekoo biyyummaa kan si hojjechaa jiru jechaadha kara biyyummaati. Amma bara Dooktar Waldamasqal Koostiree ture isa tokko matamaa turani. Amma eenyudha hoogganaan Komishinii Atileetiksii Itoophiyaa? Amma Hayilee Gabrasillaaseeti amma isatti shuumame gaa inni haala isaatiin haala kamee akka godhan barree malee. Isa Riyoo sana biyyi Itoophiyaa jedhamtu sun akka duriitti waancaa warqee lakkoofsaan hedduu xiqqoo ka ta'e argatte. Sababni isaa namoota dandeettii qaban firaa fi maallaqa waan hin qabneef dhiisamaniitu deemanii mo'aman immoo maaliif mo'aman jettee yaadda? Man duraan siin jedhe ijoolleen birqaatii qaban ijoolleen dandeettii qaban ijoollee baay'eetu jira. Akkuma wal beekuu muuxannoo kanaan dura ta'uu bichaa irratti hirmaachisan malee akka beekuutuu fi akkuma kanaan dura wal qunnamtii waliin qabaniidhaaf haala sanii kan gaggeeffameetu haala kana dhufuu danda'e. Oduu kanaan dura lafaa dhufa kana akkasuma biyya alaa deemaniitu wal dorgommii kana deemanii qabxii gaarii galmeessanii haala kana odoo laalanii leenjisanii jiraate ijoolleen kun mooraalii qabanii mooraalii isaaniitiin baay'eetu jira. Mooraalii cabeetu biyya keessa jiru. Mooraalii isaanii ijoollee baay'ee haala sanii waan hin adeemsifneef kan qabxiin harkaa kufee jira kan Riyoo. Ati maaliif hin filanne Riyoo irratti ijuma amma akkuma duraan jette maallaqaa fi firaan wanta deemamuuf jechuudha? Yeroo sanitti dhuunfaa kiyyaanan deemaa kilabni caanaa qaba. Kilabni akka deemnitu maanajeera biratti hojjennu barbaadanii akka isaaniin leenjii barbaadanii nuti immoo isaan biratti oo leenjiin qabxii gadaanaa finnaa ijoolleen ugadiitu jira. Deebisee immoo iyyuu maanajeera biraa giseedha inni maanajeerri immoo ijoollee beekamtuu kana wajjin leenjisa waan ta'eef isaan biratti waa hunda argachuu dandeenyu. Beekumsas kan argan muuxannoos kan argan. Innaa kilabiin akka biyyaa baatu sun barbaadanii mataa isaaniitti biyyuma keessa seentee waancaa fi meedaaliyaa isaaniif galmeessitee akka maqaan isaanii ol jiru barbaade waan ta'eef haala saniin carraan kan dandeenya. Akka beekuutiinis hin jira akka beekuutiinis hojjetamaa jira waan kun nuti immoo warri beekuus hin qabne warra hin qabne immoo yookiin akkasitti mataa keenya kaffallee deemnaa birrii 20,000 ol kaffallee deemna biyya tokko deemuudhaaf isarratti immoo hojjenneetuma kophaa keenya hojjenneet kan injifanneetu gallu haa ta'u malee karaa federeeshiniitiin yookaan immoo karaa kilabaatiin waan argate qabu carraachi mataa kootiitiin malee. Siyaasnoo maal fakkaata dhiibbaa qabaa ogummaa atileetiksii keessatti impaayiriitti biyya sana keessatti? Karaa siyaasatti deemame inni jira garuu innis namootiin akka biyyummaatiin sin jedhee jira fi akkuma lammummaatiin wal qooddee maal inni ijoolleen teenya ijoollee Oromoo gonkumaayyuu ijoolleen Wallaggaati. Ijoolleen warra Wallaggaatti ta'e Shawaanis ta'e hundi keenyaayyuu haala tokkoon hojjechaa jirraati. Ofitti gammadaniitti kan kilabiidha mootummaa kanas kan duukaa dhaabbachaa jiran ofitti gammadaniitti miti. Haa ta'u malee eessa dhaqnaadha fi carraa waan hin qabneef waan ta'eef haala isaanii itti fufaa jiran malee hundi isaaniittuu kan siyaasa kanaanitti ofitti gammadaa jiran hundumtuu wal qooddee jirti biyyi. Garaan keessa madaadha obboleewwan isaaniitti dhumaa jira. Obboleewwan isaaniitti haala olii isaaniitti dhumaa jira. Waan kana ta'eef gadi baasanii kan dubbatan ta'e kan gocha narra ga'e kanatti isaan irra ga'a. Amma mallee bitamaa jiranii garafamaa jiranii warri isaanii gobamaa jira. Haala sanii of jiraatan malee itti gammadanii ittiin ijoolleen gara biraa makalaakaa keessarree warri jiru. Poolisoota adda addaa keessarree warri jiranii jiru. Isaanis amma hojii kanarratti itti gammadanii miti wanni hojjetamaa jiru kun hin jira. Obboleewwan isaanii du'aa jira. Haala saniin ofitti gammadaniiti miti kan fiigaa jiran. Tole dhaggeeffattoota keenya kun qophii imalaa keessatti keessummaa keenya atileet Mulugeetaa Tolchaadha. Mee Mulugeetaa maaltu sirra ga'e narra ga'eera jetteetta maaltu sirra ga'e maaliif biyya abbaa kee dhiiftee baate? Tokkoffaa mata keenyarra kan ga'aa jiru kun abbootiin keenya
bitaa mirgaan dhumaa jiranii mirga isaaniitti falmachuudhaan dhumaa jiranii haala saniitiif akka aangootitti akka biyyummaatitti kan jedhamu orienteeshinii adda addaa nu dhufnaan ani obboleewwan kootitti deemetoo meeshaan garagarfanan jedhuudhaan kan ta'e haala saniin irraan gara mana hidhaatti fudhatanii odoon tireeningii hojjechuu walgahii nu yaamanitti kan kana godhanii odoon tireeningii hojjechuu bakka tireeningiitti poolisoonni dhufanii siviiliyaan dhufanii qabanii ani nu ijoolleedhaan warra poolisiitiin wallollee haala saniin gara mana hidhaa fudhatanii adeemanii iddoo afuritti kan na hidhanii kun farra uummataa kan jedhamu jechaadha. Annaa yekkatti hidhamee kibra katamaa afuritti kan hidhamee kara maakalaawii kan jedhamte dhumarratti kan nagalchanii haala ni waaqas na faana jira rabbis na faana jira waan ta'eef saaraa baraa kana kan as ga'uu danda'e jechaadhaan. Aqaatii qawwee qabadhaa nama hidhaa isiniin jedhan jechuudha waggaa hiriiraa sana dhugaa mormii sana. Yeroo hiriiraa isaan karaa hundaan Oromiyaan kaka'ee turre karaa ijoollee Oromootiif karaa naannoo keessaniitiin kan naannootiin dhaqaatii warra keessanitti warra beekamu kana tasgabbeessa kan jedhamudha kan ajajni nu kennan. Kana ani immoo obboleewwan keenya irratti dhaqeetoo furan boru dhaqeetoo sinaariisan isaan biratti kana godhu. Kanaaf waan ta'eef mirga isaanii firmachaa jiranii kanaaf ani hin deemu haala saniitiin hin deemu innaan haala saniin kan xiyyeeffannoon irratti walgahii marra yookaan leenjii otuma jirtanii galma keessatti akkas jettee ati. Baay'een galma keessatti akkas jedheeyyuu isaan jennaan koofatti na baasan ana bakka mormachuudhaaf jettee sin jiran anumti baafnaan ijoolleen jalaafin jedhanii ana gad na baasanii lafi hojjetamoo hin hojjetu nagalchaan jedheeni haala saniin addaan deemne jiddeedha waan jedhanii hin beekne ani addaan deemee jalmeedaa tireeningii hojjechuu deemnaan achi qabanii tura fudhatanii deeman gara maneedha. Duraan ati muuxannoo qabdaayyuu qawwee qabattee nagaa eegsisuu kana. Qawweedhaa qabattee nagaa eegsisuudhaan beenu isa waa'ee qawwee hin baranne waan baranne leenjii afaanitii fi leenjii qawwee hiikuu fi wanni bicha malee kan dhukaasa kanatti hin baranne nuti. Zayitii shan nu kennanii rasaasa shan nu kennanii ishii bicha tokko sana booda homaa muuxannoodhaan qabu karaa masaraatti gargaaruun beekan. Nagaa eegsisuu irratti hojjettee hin beektu poolisii taate. Kan beektu waa tokko jedheetuma beeku. Mooyaan kiyya ispoortuma karaa waraanaatiin isimti. Fiigichaa qofa kan kee. Fiigicha kan itti ijoolleen hundumtuu namicha yeroo hin taane filataman karaa nagaa eegsisa irratti miti. Fincila waggaa tokko caale Oromiyaa keessatti deemaa ture keessatti ga'een poolisii Oromiyaa nagaa Oromoota hiriira bahanii eegsisuu keessatti yookaan immoo irra harkarra qabachuu irratti yookaan immoo ajjeesuu ficcisiisuu keessatti ga'een poolisoota Oromiyaa harki caalaa maal fakkaata ture akkatti hubattetti? Ani akka jetti ga'een Oromiyaa poolisii karaa hundaanuu uummata keenya kan uleedhaan rukutaa turanii yeroo sanitti meeshaa irraa fudhanii ulee bichaatti kennanii uleedhaan ijoollee baay'ee tumamee jira ijoollee baay'ee caccabsanii ijoollumti Oromiyaatu ijoollee Oromiyaa baay'ee hubdee gara naannootiin miti kan erganii kan ijoollee keenya miidhaa jira jechaadha. Yeroo fincilaa sana keessatti poolisii Oromiyaa kan ajaju dhuguma koomishineera poolisii Oromiyaati moo poolisii federaalaati moo tikadha moo bulchiinsa nageenya Oromiyaati wayita sana? Isaanii ajajaa jiru to'achaa federaalaatu bulchiinsa Oromiyaatiif dabarsa malee federaal akka jirutti kan ajajaa ijoollee Oromoo kan ajajaa jiru. Afaan Oromiyaa uffatanii dhufan malee kuni kan afaan hin beekne kan Oromiffaa hin beekne kan bulchiinsaa jiru. Dhugaadha poolisoota Oromiyaa irraa qawween fuudhamee ulee qofaan socho'aa turame kan jedhu tokko dubbatamaa ture dhugaadha. Inni dhugaadha ijoollee poolisiin Oromiyaa ijoollee baay'eetu uummata keenyatti makame waan ta'eef uummata keenyatti makamnaa shakkee bobbaatan jedheen ijoolleen Oromiyaa argaa uummata keenyatti makamteen alatti irraa guureera bakka bakka naqee irraa guuree meeshaa isaanii gara bulchiisaanis kan ergu ijoollee isaaniis malee ijoollee Tigree yookaan ijoollee afaan hin beekne kana ijoollee Dabuus kana erganii ijoolleen Oromiyaa ulee duwwaadhaan malee meeshaa qabatanii tokkuma isaan agarre. Fincila waggaa tokko caaluu deeme sana keessatti harki jireessi ilmaan Oromoo poolisii Oromiyaa keessa jiran fedhiin isaanii garam ture kan maal jedhu ture? Fedhiin isaanii amma gara mootummaatti miti gara uummataati fedhiin isaanii gara uummataati isin hin tuqnu isin hin gomnu meeshaas gabbaa jechaa turanii Dirreedawaa irrattis Oromiyaa gara Wallaggaa irratti Amboos irratti isin hin tuqnu nuti saba keessani obboleewwan keessani jechaa turanii. Jarreen sunis amma hoosaan bakkumatti kan dhabaniiti malee obboleewwan keenya isin irratti hin dhugaafnu deebi'aa malee jechaa kadhachaa turan uummata mootummaa sodaadhaaf haala kanaan carraaqaa jira malee fedhiin isaanii uummata waliin.
Atileet Mulugeetaa Tolchaagaa kilabii poolisii Oromiyaaf kan fiigaa turte diddaa gabrummaa waggaa tokko ol godhamaa ture keessatti qawwee baadhuutti dhaqii warra hiriira baay'ee kana dura dhaabbadhu jennaan qawwee baadhee lammii kiyyatti garagalchu jettee diddee baatee biyya armaa kooluu galteetta. Amma maalirra jirta biyya jirtu kana keessatti fiiguuf wanti xaarte jirta warri biyya ammoo si fudhataniiru akka fiigduuf mee maal keessa jirta jiruuf jireenyi kee maal fakkaata? Amma kan keessa jiraatu amma kana keessatti mun danda'u. Nama na gargaaru sun qabu, firas hin qabu. Sidaadee akka beekotiinis kana hidheetu akkuma beekamu fi warri kunis fo'amtee jirti. Sidaadee too anan dubbisee kana jedhu hin jiru. Fiigicha koottis ittiin fufuu barbaada. Immoo naan mijoomne haalli iddoon bulchiisirree dippendii ta'eetu jiraata. Na haala badaa keessan jiraachaa jira ammaan. Kan nyaattu kan uffattu namni si gargaaru hin jiru jechuudha tokko bakka jirtu kanatti. Waan tokko qaba akkasumas hin jedhe namni akka kana dheetoo namoonni garaa koo dheetoo kana hin qabu namni hundi hojiin irratti hojiin biyya kanaan jiru ofumaaf hojjetanii kan deebi'ee tireengii kiyyarree akkan itti fufne namni nyaatu malee dhugu malee danda'ee fiiguu hin danda'u. Baay'ee tokko nama dhibaa jira waan ta'eef rakkisaa natti amma yeroo ammaa kana keessa. Oromoonni biyya alaa jiraatan si gargaaruuf kan yaalan hin jiranii? Akkuma as galee muddee bultii 23 as galee akkuma as galeen Oromiyaa miidiyaa neetworkiin intarviinaa godhee tureyyuu na dabarsanii uummata biyya alaa jiru qaamni si gargaaru jiraatee si gargaara akka si gargaaru si goonanii intarviinaa godhanii na dabarsanii intarviinis koomentii bichaa naa kennan malee waan kana kan jedhame naan hin jiru. Maqaa nagaasiif namichi tokko walitti nu fideeti. Inni fila isaatiin waliin naasofnee maal jennee footoo kee naa ergii kan ittiin fiigaa ta'uu keetiif addaanan baafadhaati footoo kee naa ergee kana ittiin kaachaa jirus kana ittiin badhaafame ergee ture. Deebi'eetoo waan danda'amu siif goona ammasitti namni si takataattaru tokko joorduuf tokko siifan kennaati mucaa seenaa kan jedhamu tokko naa kenne maqaa feesbuukii isaati akkasitti isaanin immoo kan miseejaratti naaf bilbiletti dammaqaatu bilbiliif naan jedhee na haala kamiin ganzaba walitti qabamaa jira ganzabni sun qarshittuun haala kamiin nama siifan kennaatu mijeeffadhuutti haala guyyaa naa ergus natti miin jedheeni haala saniin addaan deemnee turreeyyuu ergasii waa tokko namni tokkichi garagareetu kan nalaalan jiru kan garagareetu waa kana eessatti kufee mucaan kun maal nyaata maal ta'e kan dhukkubate irra hin jiru namni naa bilbilees hin jiru namni na gargaares hin jiru kaadha oomishni. Nama eenyudha inni naa bilbilee maallaqni walitti qabamaa jira si ergina naan jedhee kan jette eenyudha maqaan? Maqaan isaa Seenaa Guutaa jedhama. Maqaa feesbuukiiti Seenaa Guutaa kan jedhamudha. Maqaa biraa baachuu danda'an garuu Seenaa Guutaa kan jedhamuun kan na ergee dammaqaa dubbisee dheetu na ergee qarshii walitti qabamaa jira eenyuun si dhufa horiin qabamaa jira harkaan galle amma homtuu garagareetu ergasiis bilbilee hin jiru waa tokko. Mee akka walii galaatti Oromoodhaaf maal dhaammattare warra biyya ala jiran kanaaf? Anam waan dhaammadhu warri Oromoo warri miidhaan isaan irra gahee uummatni keenya gartanii gara amma akkaataa amma irra jiru kanarratti baay'ee hubamaa jira baay'ee tokkoon dararamaa jira asumatti irree erguman as galee irree moobaayilii marreen qabu moobaayiliin harkaa fudhateera afaan hin beeku waan hin beeku kanaaf amma gargaaran tokko akkana duukaa dhaabbatanii akkan kaayyoo kiyya fuulduraan itti fufus akkan sammuun koo akkan harkaan jeeqamneef akkana duukaa dhaabbatanii akkana gargaartan akkanaa jettanidha. Tole dhaggeeffattoota keenya kun simbirtuu irratti qophii malaa keessatti keessummaa keenya atileet Mulugeetaa Tolchaati. Atileet Mulugeetaa Tolchaan garee poolisii Oromiyaatiif fiigaa ture biyya alaattis biyya keessattis mo'atee waancaa warqee fudhateera. Qawwee baadhee uummata keenya hiriira bayaa jiru irratti dhukaasu jechuudhaan hidhamee achi keessaa hiraaree ka biyya ambaatti baqatee jirudha. Kooluu galee ka jiru achitti immoo gargaarsa dhabee akka rakkoo guddaa keessa jiru himataa jira. Kanaaf warri sagantaa kana dhaggeeffattan hamma dandeessan akka isa gargaartan kan jedhu waamicha simbirtuuti. Mee warri si gargaaru kun akkamittiin si argachuu danda'u Mulugeetaa? Karaa kam? Fakkeenyaa karaa bilbila kootiinis haa ta'u karaa feesbuuka. Maqaa feesbuukii kee himadhu maali maqaan feesbuukii kee? Naafiyaadii kan jedhamu Naafiyaadii jechaadha. Naafiyaadiidha maqaan abbaa kee hoo? Maqaa abbaa guunnee Naafiyaadii kan jedhu bichaadha ittiin baanu. Maqaa feesbuukii naaf yaadi jedhuutiin si quunnamuu danda'u jechuudha.
Tole dhaggeeffattoota keenya yoo raadiyoo simbirtuu quunnamtanis isin quunnamsiifnaa warri gargaaruu barbaaddanii telefoona sarkaa fuunee isinii kennuu dandeenya. Guddaa galatoomi Lugeeta Tolchaa ulfaadhu hayyaa ta'e. Ani nan galateeffannaa affeeraniif galatama hedduu sin galateeffadha. Sinan jaalladha sinan kabaja naaf jiraadha. Jirenya lafalate Bilagar puste putu anu mawalkitati Kulu kulu maragale ayom kore manape akal mona mati akam bitne fayuma ayole biaku Fatau ya olian, wainge sapura masiko. Onyate ani keteruke kamu. Lolo terkasih, lami kau dani asal kisi. Mandi kau manu kote baye baye, itu modesi. Dhaggeeffattoota keenya qophii simbirtuu har'aaf jennee kanuma fakkaata ture warri nu caqasaa turtanii galatoomaa jecha sirba Alamituu Simee Furiikoo jedhu kana isin affeeruudhaan hanga torbee qophii addaatiin walitti deebinutti waan bareedaa keessa akka turtan kan isinii hawwuu an Dassuu Duulaati. Of the